Assalaamu alaykum akkam nagaa jirtanii har'a immoo ingiliffa dubbisuuf wantoota isin gargaaranii fi qubeeleen amma argaa jirtan kun qubee sadii lama ta'anii garuu qubee takkaa yookaan dubbachiistuu takkaa qofaa warra kennan kana akkamitti akka dubbistan isin barsiisaa isin wanti isinirra jiru na waliin tokko lama jettanii barachuudha baradhaa isin fayyadaa isiniin jedha waan ana na fayyade isinillee akka fayyaduuf hiikkaasaa osoo hin taane akkamitti akka dubbistan isin barsiisa jecha. Okay, ka jalqaba argaa jirru qubee A fi I yoo dubbisnu garuu akkamitti dubbata yoo jenne kuni akka waan A qofaatti dubbataa jecha. Mee fakkeenya tokko isinii fuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan qubeen A fi I akka A akkasitti dubbisna inneerraa qubeerraa immoo r jedha jechaadha ingiliffatti yeroo dubbisnuti kanaafuu akkama jennee dubbisna air afaan oromoo fuuldura kaa'een jira jechaadha akkasitti dubbisna ka gara gadii kanatti yoo dabarre immoo qubee i lama yoo ta'u afaan ingiliffaa yookaan yoo yeroo kaan a dubbisna garuu ammaaf a lama yoo wal bira dhufe akka qubee afaan oromoo jecha akkasitti dubbisnaa jecha. Kanaafuu kana immoo fakkeenya tokko isiniif kaa'a. Akkuma argaa jirtan kana maal jennee dubbisnaa? Sheep jennee dubbisna jecha. Sheep afaan oromootiin fuuldura inni jira. Kanaafuu qubee lama jechoota yookaan immoo ingiliffa keessatti yoo wal biratti agarre akka tti dubbataa jechaadha afaan oromootiin. Sheep akkasitti dubbisnaa jecha. Kabira immoo ka gara jalaa argitan kana IGH qubee kana sadeen yeroo baay'ee yoo wal biratti argine akkamitti dubbisna qubee kana sadeen? Jaanii fi H jechaadha yookaan jiinii fi H kun hin dubbatu jecha. Kanaafuu akkamitti dubbisnarree? Fakkeenya tokko isinii fuudha. Akkuma amma argaa jirtan gara fuulduraatti afaan oromootiin isin barreessan jira. Kanaafuu alli barreeffama afaan ingiliffaa keessatti jennee dubbisna IGH kun immoo I qofaan dubbataa T light akkasitti dubbataa jecha light yeroo ingiliffatti dubbisnu. Kanaafuu GH kun akkuma I tanuma qofannee jechaadha qubeen kun sadeen light. Amma immoo ka argaa jirtan OA akkamitti dubbisna? Vowels gaalammanuu isaaniitii wal bira yeroo dhufan garuu akkuma waan aw akkasitti dubbisamaa jechaadha. Lamaan isaanii akka qubee O kana qofa dubbisaa jechaadha. O fakkeenya isinii fuudha. Akkuma argaa jirtan soap akkasitti dubbisnaa jechaadha. Soap. Hayyee amma immoo qubeelee kana akkamitti dubbisnaa? Yeroo tokko tokko O lama yoo ta'e akkuma O akkasumatti dubbisama. Yeroo tokko tokko immoo O lama yoo ta'e U jedhamee dubbisama jecha. N immoo R akkasitti illee jijjiiramuu danda'a. Or U'n immoo R akkasitti illee ni dubbitaa jechaadha. Kanaafuu ka O'n immoo Aw akkasitti dubbataa jecha. Fakkeenyota fudhannaamee fakkeenyota isaanii dubbisaa waliin dhiyeeffanna. Hayyee ka jalqabaa MOON jira jecha afaan oromoo fuuldura kaa'een jira. Akkamitti dubbifanna? Dubbisa kana moon akka qubee dubbachiiftuu U'tti dubbisna. Vowel O kana jecha moon. Yoo gadi buune immoo ammallee kanuma isa fakkaatu O lama kan ta'e jechaadha. Akkamitti dubbisna? Ka jalaa kana jechaadha. Book yeroo baay'ee nuti book jechuu biyyatti dubbisaa turre garuu sirrii miti. Book akkasitti dubbisnaa jecha. Ka gara jalaa immoo akka dark afaan oromootiin illee fuulduratti waluma fakkaataa jecha. Ka gara jalaa immoo horn akkasitti dubbisnaa jecha. Katti aanu immoo U kanaa fi R kana akkamitti dubbisnaa?
uur jenna moo yuur jenna? La yuu kana akka dubbachiiftuu afaan Oromoo eetti dubbisnaa jechaadha. Kanaafuu turn akkasitti dubbisnaa jechaadha. Ka immoo o kanaaf w kana walitti akkamitti w yeroo qubeetti dubbisnu w jenna malee akkuma afaan Oromoo waatti dubbisee jechaadha dubbisasaa keessatti yeroo takka yoo w hin dubbisne malee. Kanaafuu akkuma jennaa o kana akka waaw akkasitti dubbisnaa jecha. Amma immoo akkuma argaa jirtan dubbachiiftuu garaagaraa vowels kan jedhaniin jecha afaan Ingiliffaa keessatti akkamitti dubbisna yoo kanatti wal bira dhufan akkamitti dubbisna yoo jennu fakkeenyaaf OI kanachoo akkuma OI itti dubbisnaa jechaadha. Kammoo jalaa kana akka EA kana jechaadha yookaan E fi A afaan Oromootiin akka qubee itti dubbisna. Maal ta'a asirratti dubbatu jecha. Ka gara jalaa immoo AI kana immoo akka akkasumatti dubbisna jechaadha. Ka gara jalaa immoo kana immoo air akkasitti dubbisna. Fakkeenyaaf ni fudhanna. Hayyi amma nu dubbifnaa ka gubbaa jiru oil afaan Oromootiin illee ni jira waan ta'eef oil jennee dubbisnaa. Katti aanu immoo here jennee dubbifnaa. Ka gara gadi aanu immoo chair akkasitti dubbisnaa. Kadhumaa immoo bigger afaan Oromootiin illee fuuldura waan kaa'eeruufu bigger jedhaa. Barnoota keenya Ingiliffaa kutaa lammaffaa asumatti xumurreerraa. Xiyyeeffannaan keenya maal yoo jennu hiikkaasaa osoo hin taane hiikkaasaa yeroo biraa haga tokko isiniif dhiyeessaa. Garuu ammaaf akkamitti qubeelee Ingiliffaa jijjiiraman kana haala kamiin dubbisuu dandeenya kan jedhu yeroo tokko garuu qubee omtii amma dubbifne kun gara biraa jijjiiramuu ni danda'anii jecha. Maaliifannaan Ingiliffattu akka kana jira jecha. Kanaafuu har'aaf xumureen jira nagaatti naaf jiraadha.